humni faannoo yeroo ammaa kana humna jabeeffatee marii mootummaan mari'anna jeetti yaamu jirus didee yeroo ammaa kana akka inni dubbatutti akka waraanni faannoo yeroo ammaa kana dubbatutti magaalaa gurguddoo Baardaar yookaan gartee Garma Marqoos Maalii wanna naannoo Amaaraa guutuu parsantii 90 yookaan 85 harkatti deeffannee jirra je. Yoo akkanaa humni faannoo hedduu takka jabaateetiin jira jechuudha uummata kabajamoo fi jaalatamtoota keenya. Gaazexeessaa fi falmaan mirga namoomaa duraanii kan amma garee hidhattoota faannoo hoogganuu himu Iskindir Naggaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu karaa marii nagaatiin xumuruudhaaf ammatti qophii akka hin taane BBC'tti hime. Gaaffiif deebii addatti sagantaa BBC Focus on Africa waliin taasiseen mootummaan walitti bu'iinsi hidhannoo naannoo Amaaraa akka itti fufu fedhaa jechuudhaan himate. Goota lamaaf gaggeeffame marii nagaa Pretooriyaan erga goolabamee booda michummaan faannoo fi mootummaa Itoophiyaa rakkoo godhate. Adeemsi marii nagaa Pretooriyaa qaama kana qollifate komiin jedhu osoo jiru humni addaa naannolee akka diigamu murtoon darbe faannoon mootummaatti akka diinomu sababa biraa ta'e. Yeroo waraanichaa ofii isaa mana hidhaa kan ture Iskindir Naggaa immoo erga mana hidhaatii bahee booda gara garee hidhattoota kanatti makame. Iskindir addatti gaaffiif deebii BBC waliin taasiseen maaliif akka qabsoo hidhannoo kana akka gaggeessaa jiru dubbateera. Afrikaa keessaa biyyi siyaasa sanyummaa gaggeessituu fi heera qabeessa gochuun ittiin gaggeeffamtu Itoophiyaa qofaadha. Balaa siyaasni sanyummaa irratti bu'uureffate qabu ammoo duguggaa sanyii Rwaandatti 1994 raawwate ilaaluun ni danda'ama. Waggoota 5 darban keessa qofa kanneen sabaan Amaaraa ta'an hidhamaa fi qe'ee isaanirraa buqqifamaa turan. Sababni isaa immoo warra sabboonummaa leellisantu aangoo qabate waan ta'eef. Ani akka dhuunfatti mootummaa ammaa waliin hojjetaa hin turre. Iskindir mootummoon Itoophiyaa barkurneewwan 3 darbaniif ilaalcha siyaasaa gaagaamaa fiduu kana hambisuuf fedha hin qabaanne jechuun mootummaa himata. Waggoota darban kana kanneen sabboonummaa mankaraarsan aangoo mootummaa qabachuu isaaniitiin waggoota 6 darban qofa sabni Amaaraa 1000 lakkaa'amu haleellaa sabummaan ajjeefamuu fi kan miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo buqqa'uu isaanii dubbata. Lakkoofsi kun guddaa ta'us eenyuunuu raajaa waan hin jirreef falli jiru ofirraa faccisuuf qabsaa'uu ta'ee jechuun maaliif akka qabsoo hidhannootti makame dubbate. Haa ta'u malee mootummaan ibsa garaagaraa baasuun hidhattoonni faannoo mootummaa humnaan galagalchuun aangoo qabachuu barbaadu jechuun himata. Iskindir Naggaa garee hidhattoota faannoo keessaa tokko akka hoogganu ibsus faannoon caasaa fi gurmaa'ina waltaa hin qabu. Humnoonni faannoo gariin Iskindir humna faannoo jedhamuun beekamurraa addatti humna addaa ijaaruu fi adeemsi isaas tokkummaa isaaniitti danqaa ta'uu yeroo komatan dhagahama. Hidhattootni faannoo waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 gaggeeffamaa ture keessatti deeggaraa mootummaa federaalaa ta'ee lolaa turanis Iskindir dhuunfaatti mootummaa kana deeggaraa kan turre dubbate. Walitti bu'iinsa amma mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu jiru mariin furuuf maaliif akka hin yaalamne kan gaafatame Iskindir ammatti marii nagaaf taa'u irratti murtee irra hin geenye jedhe. Ammatti marii nagaa gochuu irratti murtee irra hin geenye. Gareen hidhattoota faannoo hedduun mootummaa lolaa jira. Gareen martuu of danda'etu socho'aa jira. Amma garee faannoo kunniin waliin tokkummaa uumuuf hojjechaa jirra. Yoo ta'u baate immoo adda tokko ijaaruuf. Waraanni gaggeeffamaa ture. Miidhaan qabeenya fi lubbuu namaarra gaheera. Lola hidhannoo naannoo Amaaraa keessatti ji'oota hedduuf gaggeeffamaa jiru kana keessa namootni nagaa hedduun ajjeefamuu, sarbamni mirga namoomaa hamaa qaqqabuu fi hedduunis qe'eerraa buqqa'uu dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa gabaasaniiru. Human Rights Watch ji'oota dura ibsa baaseen haala naannoo Amaaraa keessa jiru qaamni dhaabbata mootummaa gamtoomanii qorannoo walabaa akka eegalu waamicha godhee ture. Iskindir qorannoo dhaabbilee idil addunyaa kamuu ni simanna. Gama keenyaan seera idil addunyaa eeguutti ofitti amanamummaa qabna jedhe. Iskindir akkasaa jedhu malee gareen hidhattoota faannoo naannicha keessatti ajjechaa qondaaltota mootummaa fi miseensota nageenyaa hedduutiin irra deddeebiin himatamu. Gama biraatiin naannoo isaan to'atanii jiran keessa deeggarsi namoomaa hamaan akka jirus Iskindir dubbateera. Naannoon Amaaraa dhibbeentaa 80-90 to'annoo faannoo jala jira. Humnoonni mootummaa magaalota naannoo fi kanneen kaan qabatanii jiru. Dhaabbileen deeggarsa namoomaa kamiyyuu dhufanii waan ta'aa jiru ilaaluu danda'u. Naannoo faannoon to'atee jiru keessa rakkoo deeggarsa namoomaa hamaatu jira. Yeroodhuma nagaayyuu naannoon kun waggoota 30 ol ta'aniif dhaabbilee idil addunyaarraa deeggarsa argamuun jiraachaa turan. Ammas balaan kanarra hammaatu osoo hin mudatiin dhaabbileen namoomaa osoo deeggarsa dhiyeessanii gaarii ta'a. Ammatti deeggarsicha argachaa waan hin jirreef sirrachuu qaba. Dhaabbilee deeggarsa namoomaa qofa osoo hin taane dhaabbileen mirga namoomaa akkatti mirga namoomaa kabachiisnu bulchinuu fi lollus ilaaluu barbaannan naannoo to'annee jirru keessa dhufuu danda'u. Gama biraan mootummaan federaalaa yeroo adda addaatti kutaalee naannichaa
bakka hidhattoonni faannoo qabatanii turanii bilisa gochuu gabaaseera. Torbanoota muraasa darbanis ministeera muummee biyyattii Abiy Ahmed dabalatee pirezidaantonni naannolee magaalota akka Gondarii fi Baahir Daaritti imalanii turan. Iskindir garuu haala amma jiruun humnootni faannoo naannoo Amaaraa harka 80-90 harkaa qabu jedhe. Ministeerri Faayinaansii Itoophiyaa dinagdeen Itoophiyaa bara dhufu dhibbeentaa 8.2 akka guddachuu danda'u raage. Ministeerichi bajeta bara 2017 miseensota mana mareef yeroo dhiyeessanitti hanqinni bajetaa haa mudatuyyuu malee dinagdeen biyyattii garuu isa bira darbeerra caala akka guddatu hime. Itoophiyaan waggoota 5 darban rakkoo siyaasaaf walitti bu'insaaf saaxilamtee guddina dinagdee raagame kana milkeessuu dandeesse. Carraa akkamii fa'aa qabdi? Waayilli koo Zalaalam Taaddasaa hayyuu dinagdee Dr. Guutuu Teessoo dubbiseera. Egaan ani yeroo baay'ee gabaasawwan akkanaa wajjin waliigaluun kana rakkisutu jira. Bara keessa dabarre kana keessa Itoophiyaan guddina dhibbeentaan illee harka 6 ol guddatteetti guddachaa jirti ka jedhamu mootummaa qofatu hin taane dhaabbileen idil addunyaallee yeroo isaan kana gabaasan argama. Baay'ee na rakkisa. Sababiin isaa guddinni dinagdee tokko maalirraa akka dhufu beekamaadha. Qonni guddachuu turre jira, industiriin guddachuu turre jira, tajaajilli guddachuu turre jira, alergeen guddachuu turre jira. Qonni keenya rakkoo akkasii keessa jira jechaa, oomisha albuuda keenyaa rakkoo akkasii keessa jira jechaa, alergeen keenya rakkoo akkasii keessa jira jechaa, karaa biraatiin immoo guddanneerra gaafa jedhamu na rakkisaa jechuudha. Turizimiin yeroo baay'ee dhaadheffamee dubbatamu kun turizimiin biyya kana akka jiru kaaba Itoophiyaatti irra jireessisa. Naannoo Tigraay, naannoo kaaba Amaaraati iddoo baay'een daawwannaadhaan turistoota biyya alaa harkisuudhaan beekaman jechaadha. Isaan illee already tapha ala ta'anii daawwannaadhaaf baay'ee rakkisaa ta'aniiti jiru. Kanaaf inni darbe guddanneerra ka jedhu sana fudhachuun akkuma na rakkisutti ta'e ammallee bara gar guddachuu dandeenya akka jedhu amanuun na yaaddessa. Tokkoffaan fakkeenyuma bara 2023-24 kana fudhanne yoo ilaalle abbootii qabeenyaa biyya alaaf heeyyama 300 ol kenname keessaa kan gara hojiitti gale 10 gadi. Kana gaafa ilaalle dhugaadhumaan akkamitti guddachuun danda'ama jedheeti. Hanqina sharafa biyya alaarraa kakee industiriiwwan keenya baay'een isaanii galtee biyya alaarraa galchuudhaaf ji'a hanga 9 yeroo eegamantu mul'ata. Kanaaf guddanneerras gara fuulduraattis hin guddanne jechuun haalaan na rakkisaa jechaadha. Amma sektaruma barnootaa fudhanne yoo ilaalle bara dabarre kan harki 30 ol performaansiin qabu jedhameera. Kanaaf bara eger kanarraa wanta jijjiirama guddaatu dhufee guddinni jira jechuudhaaf na rakkisaa jechaadha. Seenaa keessatti idaa biyya alaa kaffaluu kan yeroo boondii kaffaluu kan dadhabne chaayinaadhaaf isa sarara baaburaatiif hojjenne idaa kaffaluudhaaf kan dadhabne Itoophiyaan difooltii yookaan kireedit reetiin ishee biirraa kaasee hanga galutti kaka'e kun maalirraa maddaree nama jechisiisa. Erga guddachaa jirra ta'ee galii guddaa argachaa jirra ta'ee performaansiin keenya guddaadha ta'ee xiqqaatu guddatu yoo ga'aatti illee kaffaluudhaaf idaa ofirraa kaffaluudhaaf tootaalii difooltariidha. Kaffaluu kan dadhabamne hin jennaayin jechisiisa. Kanaaf dhugaadhumaan dhibbantaadhaan harka 8 miti Itoophiyaan bara gar harka 2 yoo guddatteetti jedheetan fudhadha. Harka 2 miti 0 gross rate bara gar ni agarsiifti yoo ta'e Itoophiyaan baay'ee gaariidha jedheetan fudhadha kanuma tokko. Carraawwan hoo jiru tarii Itoophiyaan kana yoo goote guddina dinagdee ishee ariifachiisuu danda'a haala biyyattiin qabduutiin jettee kan keessu gama tajaajilaatiin dhaabbilee gurguddaan hojjetan jiru akka daandii qilleensaa jiru investimentiin alaa galan jiru kan akka telekominikeeshinii biyyicha keessa galanii hojii jalqaban jiru gama biraatiin misoomni bu'uuraalee misoomaa irratti mootummaan xiyyeeffatee hojjetaa jira. Isaan kun carraa guddina bal'aa uumuu hin danda'ani. Itoophiyaan carraa kumaaf kitila qabdi. Kumaaf kitila qabdu kun kan inni mirkanaa'uu danda'u Itoophiyaan yoo oomishte qofaadha. Hin oomishamne taanaan guddinni hin jiru. Kana ka dinagdee saayinsii dinagdee beekus kan hin beeknes kan inni jara muree beekuun irra jiru waa tokkodha. Dinagdeen hanga oomishneen safarama. Kana duwwaadha. Kuntaala meeqa oomishne, meetirik toonii meeqa oomishne jennee safaruu yoo dandeenye qofaadha. Mallaqa miti. Yoo oomishnee guddachuu dandeenya. Oomishuudhaaf immoo carraa hedduu qabna. Qonni keenya rooba gaariitu jira. Sanatti fayyadamuudhaan oomisha gaarii kennuu irratti bobba'uun ni danda'ama. Fedhii oomisha industirii biyya kana jiru guutuudhaaf carraa baay'eedha kan isheen qabdu. Albuuda lafa keessa jiruun hanga har'aatti kan hin tuqamne qabdi. Warqeedhaan, pilaatineemiidhaan, dhagaa cileedhaan, waa hedduudhaan potenshaala guddaa biyya qabduudha biyya Itoophiyaan. Kanaaf Keeniyaa isa fudhan, Somaalee isa fudhan, Sodaan isa guddaaf Sodaan kibbaa isa fudhan, Eertiraa isa fudhan biyyi Itoophiyaadhaan carraa qabaachuudhaan dorgomuu dandeessu tokkoyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu kun hundumtuu kan inni ta'uu danda'u
bu'uuraan wanta inni barbaadutu jira. Inni jalqabaa nagaadha. Nagaan biyya kana iddootti deebi'uu, jabaachuu, waarawaa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Oromiyaan harka caalaan rakkoo keessa jira yoo ta'e, Amaarri mootummaan naannoo Amaaraa harki caalaan rakkoo keessa jira yoo ta'e, naannoleen kun lamaan naannolee guddoodhaaf lafee dugdaa biyyattii kanaati. Dhiibbaa guddaa fuudhee darba. Akkumitti ogummaa kana yoo akka filattes nuu kaase. Ani saayinsii baay'een jaalladha yeroon haa iskuulii tureesi. Otoon 12 fudhatanii gara bosonaa deemee erga achi deebi'ee hiree barumsaa argachuu hin dandeenye carraa sanaaf hin kennamne yeroon bosona deemes waa'ee fayyaan baradhe xiqqoo waa'ee fayyaa baradhee tan achitti yeroo lolli jiru nama madaan gargaaraa ture sunna keessa jira. Yeroo dhufu karaa kamiin waa'ee fayyaa baradha jedheetiin gaafadhee yeroo xiqqoo otoon turini sartifikeetti sarara eegalee sadarkaa amma jiru kanarra ga'uu danda'e. Baradhee as ga'uudhaaf baay'eetu jira. Maatii guddisuu jira. Yuunivarsiitii fuul taayimii dhaquutu jira. Halkan raftu dubbisuu jira. Waan baay'eetu jira garuu egaa waan tokko yoo muratte bakka adda hinuma geessa. Postgraadii kan ittiin baradhe Master of Mental Health dha. Jalqabarraa kaaseen baradhe sartifikeetii irraa kaaseetumaan baradhe Health Science. Diploomaan baradhe ittiin dalagaatii achi digirii jalqabaa Health Science maanii baradhe sana booda degree of postgrad diploomaan ittiin fudhadhe achi isumaan mental health ittiin all specialist godhe jechuudha. Sana booda Master Sikiyas mental health dhaan yookaan immoo fayyaa sammuutiin hin baradhe amma kan hin dalagu kan tajaajilaa jiru waa'uma kanaan jechuudha. Adaraan lootii gaddachaafte adaraan lootii gaddachaafte shaashaa goote martuu faffacaafte adaraan karmaa gaddachaafte adaraan karmaa gaddachaafte shaashaa goote garaa na roraafte. Sagalee kanaan hawaasni si beekame. Kumalaan amma wallee keessa jira akka durii sagalee keetiin hawaasni baay'ee muuziqaa keessatti si beeka. Amma immoo ogummaa fayyaa keessas jirta. Sirbaa jira moo sirba dhiiseeraa jedhee nama si gaafatuuf deebii akkamii laatta? Sirba dhiisuu hin dandeessu. Tole.